Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu ani nagaa kooti. Madda nagaa keenya inni ta'e Kiristoos waaqayyoon haa eebbifamuun isiniin jedha har'a. Badiin jira har'a garuu biqqi jedhamuuni. Dhiifama gaafii keessa wayiitii fi wanta isin beeksisu barbaadeen dhufe har'a. Tokkoffaa viidiyoon barana isinitti viidiyoo cidhaa tokko gadi dhiisee kan kooseetanii jirtu. Inni kan waamicha dhaqee viidiyoo bareeda kanaan laala isiniin jedhe malee kootiin jenne mata duree yoo dubbistanii haa ta'u kan koo kanafe torbee tokko jechuun torban boruu har'a qidaame waan ta'eef torban boruuti. Asumaan isa isinii ibsuun dhufe waan an badeef garuu dhiifama. Torban boruu har'a qidaamedha. Sanbata guddaadha. Boru jechuudha torban boruuti jechuudha ji'a jaafa gaafa shaniiti jechuudha. Duraan isiniin ibsine dhiifama asumaani. Ijoolleen baay'een inni dheengaddaa keebitii naan jechaa turtan yeroon uffatootaan bitadhe wayii gadi isinii dhiise. Kanaafi dhiifama asumaani garuu mata duree ani akka kan namatti hin barreesse tarii silmana nan qaba jechaa jiruuf wal isin harkaa fakkaate maleedha. Dhiifama garuu har'a isin waamuun dhufe. Egaa baay'een keessan hawwitanii turtan Maartaa sana ta'i godhu jechaa turtanii ta'aa jira waan ta'eef asumaaniin isin waama. Gammachuu qabdan yookiin yaada ibsu barbaaddan asumaan naa ibsaan isiniin jedha. Dhiifama sagaleen koo yoo isinitti dhagahamu baatee fagoo narraa jira. Sagalee guddistuu hin qabu waan ta'eef kanaaf asumaan isin waamee gaafa shaniitii ji'a jaafaa torban boruu jechuudha. Irratti hirmaadhaa yaada qabdan gammachuu qabdan karaa feetaniin naaf ibsaan isiniin jedha. Toora WhatsAppii imootiin karaa isin barbaachiseen akkaataa isin naa ibsuu barbaaddaniin gammachuu keessan naa ibsaan isiniin jedha. Warri itti gammaddanii warri itti akka gaariitti naaf ilaaltan naaf fudhattaniin isiniin jedha asumaani. Kanaafaan dhufe jechuudha. Torbee lama ture ergan viidiyoo gadi dhiise. Short viidiyoo sana dheengadda gadi dhiise maleedha. Viidiyoo baay'ee gadi hin dhiisne. Biiziin ta'ee xiqqoodha. Viidiyoo ijoollee miizota koo faana waraabe na jalaa bade. Bilbilli koo yeroo hundaa miimoorii irra seef yoon godhe malee dafee waan ta'eef formaat na jalaa godha. Dileet na jalaa godha. Wanta tokko yoon dileet godhe walitti qabee dileet na jalaa godha jechuudha. Kanaaf ijoollee faanallee yeroo dhufanii as turaniyyuu torban darbeerayyuu viidiyoo sana fa'i gadi isiniin isa otoo hin jedhu narkaa badee ammas yeroo isaan faana walitti deebine hin dhufnaan isiniin jedha. Hin dhufnaa hin haasofnaa viidiyoo gaariidha isinii jedhee yaade isiniif waan gadi dhiisaan isiniin jedha. Garuu viidiyichi na jalaa badee bilbilli yeroo baay'ee viidiyoo sadii yookiin TikTok irraa viidiyoo wayii yoon fudhadhe seef godhadhe ofii koo tokko waraabe ammanumaan fuul naan jedha jechuudha. Wanta guutellee hin beeku yeroo baay'ee nu qulqulleessaa yoo jedhan immoo mana kompiitara geessitanii yoon akkas jedheeni muluma formaat goona naan jedhu waan ta'eef muluma achirraa haqna waan jedhaniif yuutuubii immoo gana deebisee naa deebi'a barkeet gin faayilota baay'ee immoo gana achi deddeeffachuu hin danda'u erga balleeffameeti. Kanaaf adobsu baadhiise bilbilli haaraadha garuu yeroo baay'ee dafee guuta. Baqa viidiyoo kana nan hojjedha daqiiqaa 10 yoo waraabe TikTok irraa lama yoon buufadhe tasuma viidiyoo gaggabaabdoo waraabe fuul naan jedha jechuudha. Kanatti yeroon immoo karaa galaarii seenee waan tokko dileet godhe muluu na jalaa balleessaa jechuudha bilbilli. Kana duras yeroon alaa galu wanta baay'ee kan yeroo achi ka'ee yeroo eerpoortii keessaa yeroon kaargoo fudhadhu dhufee maatii faana obboloota koo faana jechuudha waraabe baay'ee na jalaa balleessa. Yeroo sanatti poostiin godha jennaan waayifaa hin qabu tureyyuu daataadhaan viidiyoon hin deemu. Kanaaf ol kaawwadhee ture na jalaa badee ammas akkas na jalaa ta'aa jira.
anyways memory fayyadama alaatu lakka waraabeen memory roll kaawwadha jechuudha yoom karaa faayilii seenee balleesse wantan balleessuu barbaade balleesse malee na jalaa balleessaa jechuudha asumaan furdinnis kinoo kana fakkaata furdachuu maadidi baay'ee ofumaafin dhugaa ofineegne naan isiniin jedhu bakka dhiisa anyways kana fakkaata yeroo baay'ee natti dhagamu nyaata nyaachuu natti beekamu jechuudha baay'ee yeroo isaa eeggadhee isaatiin naamun taa'ee nyaachuu des nan jedhus yeroo hundumaa namni yoo na bira taa'een jedha akkasitti immoo Itoophiyaa keessatti hin argamu maaliif inni kaan hojiidha namni inni kaan bakka waan ta'e hundaafuu kana fakkaata gammachuu keessan akkuma isiniin jedhee anaaf qabdan yaada gaafii qabdan karoora irratti kororse kallattii illee feetaniin akkana godha akkas yaada qabdan jechuudha koomentii jala naa barreessuu hin dagatina isinitti hin deddeebi'a kana booda hin badu isiniin jedha egaa hin dagatina torban boru hunda keessan waamicha sidii godhe bakka waamicha sidii godhe yoo sobeettan immoo ragaan sidii fida ila yoo guyyaan isaa sobeettan jechuudha akkamitti mul'ata yoo barreeffamni maa galabbata bakka yesus bakka sinii galee yaada garuu barreeffamni maa garagala akkana godhan ta'amu bakka yesus anyways sobaa nu waamne jettanii waa sabab jedhanan guyyaa isaas ilaala ila guyyaa shan ja'a jaafa 2015 jedha kanaaf soba jettanii narratti heekin qabatanii asinittiin dhugaa waaqa maan akkaan maan ijoo akkaan akkatuma galabbaxoo isin mul'ata kanaafini amma bartaan jedhee yaada hubattan jedhee yaada guyyaan murtaa'ee jechuudha asis na lambutina achisin butina hunda keessan waame nu waamne hin jedhina kun ragaa dhala kun ragaa isinitti waa akkasin isiniin jedha video isinitti dheeresse na ordofa kana boodammoo friidha isinifan wawwaraaba video jiru yaada jiru wanta jiru isin waaqayyoon naa kadhadha wanti ta'u hundumtu isaan ta'e kana baraa deema kan koo mata durichillee isa jedha wanti ta'e hundu isaan ta'e Yohaannis yeroo hundumaa nagaru jechoonni kun harka jiru silan xiksi asirratti barreessitoon ta'e onni wanti ta'u hundumtu si jammar gadheesaa ta'u gaariisaa ta'u namaaf fudhatamasaa ta'u fudhatamusi akka namni tilmaame sin ta'ini akka namni yaade sin ta'ini garuu wanti ta'u hundi waaqayyoodhaan jechuudha waaqayyoodhaan ta'esi waaqayyoodhaan ta'asi jechuudha kanan isiniin jechuu barbaada yaada yoo qabaattan na barreessaa gaafii yoo qabaattan yaada komentii jala na barreessaa like share gochuumoo hin dagatina isinitti be chaanaala koo na guddisa ani sabicha sirraa barbaada chaanaala koo na guddisa yoo na guddistani malee wanta baay'ee wanta humna namatti fudhatu hin hojjetu haq
والله يوتيوبين إن قدس ناكفلي قاف كم قاف سانيو فرادي كما شوينا يرجع إن قدسي أسمعني so sinin jedhe wanti ta'e hundi waaqayyoon ta'a waan ta'eef wanti isaan hin taane tokko hin jiru inni jennaan nama harkatti raawwatame malee waaqayyoon jennaan iddootti raawwatamutti wanti raawwatamu barbaachise raawwate malee namni jennaan miti jechuudha kanaaf naa gammadu jedhee nan bara yaada keessan immoo naa barreessaa like gochuu hin dagatina video amma dhumaatti daawwadhaa bye walitti deebina yeroo biraa